Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabajamtoota daawwattoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin maatii Ashaa inda kadirtu hundi isaaniitu qabannee ilaalame badhaadhi barga ganda geenye Ashaa inda kadirtu jennaan jechuudha galee sana nuyi safara keessanii Ashaa inda kadirtu jedhee barbaadeedha garuu mootuu nuti qabee qabnu neeyyen Ashaa inda kadirtuufi garuu moo yeroo ergitan Ashaa inda kadirtuu jedhati gaafa daattanii ergina sababni isaallee manni kadirta beektan beekanan manoora nu Ashaa inda kadirtuu jennee taappellaa laxxafannee warra Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isaan maaliif akka jedhanii ergan beektan waanuma nu jaalataniif maqaa Ashaa inda kadirtuuf jedhu waan nu beekaniif yaani Ashaa inda kadirtuuf Oma fedhallee ta'e kasumara keessatti namni kennan beektan nama kenna kan mana Ashaa yookiin mana kadir abbaa manaatii fi haadha manaa waan ta'aniif ana yookiin Ashaa jettanii yoo nu soitan ni argattan naannoo mana haaraa akkuma san naannoo migiraa Baabbii garaajii bira geessanii jechuudha. Baabbii garaajii namichuma garaajii kana bira geessanii manni kadireessaa yoo jettanii. Yoo argattan malee Ashaa jettan namichi nan beeku. Nan beeku jechuudha. Warri miidiyaa baay'isee warra miidiyaa suuqee malee warra safaraan baay'isee qollammaan kun kan hin beekne kam. Kan maqaa kiyyaa hin beekne baay'ee jira. Inni jechuudha baay'ee nuti hojii mana jireenya hojii bakka baay'ina. Kanaa akka isin jenne amma kallattii warra nuti taa'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota haasofni keenya naasii yoo walitti haasofne jechuudha. Anallee na harkisaa sillee si harkisaa nu jaalatanii jaalanna waan ta'eef dhugaa dubbachuuf taananii jechuudha. Dhugaa sa'aatii dheeraa hojii haasofni faana nuti tole. Garuu sa'aatiin qabnu amma as keessaa viidiyoo kana keessaa yoo baane. Amma meeshaa fe'uudhaaf jechuudha. Makiinaan daawwatan nu eegan nu isinitti haasofnu viidiyoo. Sababni viidiyoo ittiin seenne immoo egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa addaan tana jechuun waan ajaa'ibaa haga ammaatitti viidiyoo fedhii keenya nuti ijoollee keenyaa haga ammaatti hin gaafanne jechuudha. Har'a isaan jummaa guyyaan har'a jummaa masiree beekichuun osuma taphannu osuma mana keessa nyaannee dhuunfee akkuma meeshaan nu jalaa ka'etti jechuudha. Isaan yaada isaanii himatu eegalan jechuudha. Isaaniiti. Egaa isaan immoo eegalan hoo maal jennerre eegasuu yaada keessan kana nuti maatiin nuti qabnu YouTube internetii gubbaadha waan ta'eef yaada keessan kana warra keenya biraan geenna jenneeni kunoo isin biraan geenna jechaadha. Namichi yaadni keenya yaadni kun isinillee isin ilaala waan ta'eef akkuma amma gaafatamni kana gaafatamuu keessa waan hin oolle isinis keessatti faalaaltan jennee yaada kana finne bichaaf osoo ta'an isiniif gaafidha waan ta'eef. Warroonni maatii afur shan jaha qabda warri isaan dhiiftanii biyya alaa deemtan warri immoo guguddifattanii ittiin deemsi mootu isin ijoolleen teessan biyya alaa jirtu warri isin isin wajji xaaraa jirtu isinirraa isinoo maal isinirraa barbaadde ka jedhu gaafii mataa keessanii qabdan jechuudha. Gaafii nuti kun hin dhufuun oolu. Dhufuun isaan oolu. Amma jalqaba irratti Muhammad salaama jedheeni yaada isaa ibsate itti aansu firdoosan ibsate itti aansu noo rayyaan dubbata jechuudha dhumarratti. Egaa ani immoo itti aansee yaada isaanii kafuune kana maal akka boonisi wajjin irratti mari'annaa jechuudha. Mari'annaa maal akka biraa eegamullee waliin mari'annaa lama. Adeemamee salaam jedhiiti sa'aatii gaariimaas barbaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mubarak. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maammee yaada kennaa jira jechuudha. Hanga maammee yaada kenneetiin xumuru mee yaadne maammee maal fakkaata? Amma maammeen yeroo ammaa kana waggaa 12 haga waggaa 13 jidduu jira. Saala? Iddoo kanatti mootuu mee fedhiin isaa yeroo amma jiru kanarratti maal fakkaata? Iftaan gaafa waggaa 18 waggaa 19 ga'e maal fakkaata? Maaltu nurraa eegama? Amma irratti burwaan amma yaasa yaada xiqqoo maan qabdutti haasa'imee itti gaafsanii anaaf kan itti mari'ataa durii isaa itti humna. Adama meeshaa mana keessaa hundaayyuu akkina hojjetamu wanni barbaadan midhaanii. Meeshaa mana keessa fakkeenyaaf amma kilaasii adda baatee kanaafuu kilaasii adda baatee kan meeshaa mana keessa maal fa'a barbaachisa? Algaa, qomsaadhinii, buffee. Biffeleemu. Biffeleemu. Meeshaa mana Buffee Direesingii irratti taa'ee barreeffame jedhee viidiyoo irraa fagaatanii jira yeroo ammaa kana xiqqoo sodaata haasa'anii kanaaf jecha daawwattoota keenya. Sodaatamu? Sodaatamu? Kaameraan sodaatanii irratti dhalatanii irra guddataa jirtani. Akkas jenna irratti barreeffannu argaa qomsaatiin hundaa maal irraa barbaada? Yoo birraa barbaada. Yoo birraa barbaada. Muka tokkoffaa yoo birraa barbaada. Jechaadha argitanii? Shebboo. Ati hoo? Andammoo laableetti. Laamneetiin barbaada. Isin immoo laamneetti daamara. Maal fa'a barbaadde? Algaa. Qomsaadhinii. Direesingii. Teessoo irratti qo'adhu. Kadiri cakap ni sudah gambar. Ayah dalamnya di bawah ada tepi. Raya Raya
Adga. Mhm. Mali nak kerja tu. Marah siapa? Marah siapa itu? Marah aja tuh betul nih ada di. Mai lagi sih kita mau balik di tadi. Kau deh jalan, kau deh. Mastawati. Mas Ya, tawat. maka kayak gitu nih alga mustahil terakhir lagi umur mana darah ya nih. Lagi gore jirah nu harin desu doa ini gore arbi cari harin desu gahi nu dia ada kumsini le dia cuma. Terus saya ada kami berkat. Memang ada Mas berkat. tuh tadi. Dia ada kau. Sih. Kan mai ada. Ega kau yang tu tidak waktu tekina keluarga jatang kana mami lam yu bidang berbad. Isi lam itu tidak berbad. Mami ne rayani mau tu cerita mari berbad. Mas tawat tidak berbad aja. Oke semua bikin nilai agak gitu aman antar gala masalah. Tablet ini berbad. Dah kumala. Tablet ini jalan-jalan. Amal dia balik berapa? Kerana tu berresan. Siapa kamera? Wah, ini kita nak tahu kayak dia magadi, kalau kayak dia semua. Kakak tikar tu berita ni. Kakak tikar itu semua. Ya, kau dia kata minum. Kakak itu kawan dia kan tu nama itu semua. Moza? Motora. Kakak mimi nanti. Kakak mimi nanti. Ya sudah nanti. Asma nanti terus. Ni tu. Kakak dia mana kakak? Akalati dentam tu. Aculati. Wanti. Wala turam ati zalam tu ko andiram. Egas akalati fiige. Masya Allah, tabarakallah. Rabbi tahu tu jecha, memang jitan dalam tu. Egaa kam yuntu tadawatu tekina mami lamne terra fidrusa lamne terra mami yuberra rayani motu alga mastawati ko fagu terra haga manu jatamin raga barbad zen amalle tableti barbad amalle mo karatu ko barbad amalle motor barbad Karaya ada, ya lagu tu raya. karaya Raya tiga jadi. lihat jadi Kadang dia dah masuk ke bawah. atau ko fagu barbad masyaallah ati mo berkata barbad cibo deh guys Hasa le am ndom tu terang gari sana lalu kasih kau. Ani berkati berbara. Tu berarti kesan aku gari sana tu berbara. Tas mana berbara lah kita sering berbara. Egaa kam yuntu tadawatu tekina animal sinin jada sin makas awal marra ijolle tan masyaallah jadan ekta sudan motu gafi tan mata nu gafatan kun jechuudha anafi ashu lalata anaf ashu lal isi wajin eno akka kopha fiine osonte isi wajin fiine jechuudha fedhi ijolle tan guutu qabna jechuudha bandi gargaarsa nuti gargaarsa rabbiitiin akkuma san immoo wal jajjabeessu keessan jajjabina keessaniin jechuudha ammallee kan jajjabistan akkuma guddaa qaba. Egaa asumaan immoo nama wayii nama galateeffadhu barbaadutu jira. Isheen illee hiriyaati na wayii rayyaan jalqaba dhalateetiin ganaa deemuu hedduusanii nama surprise godheetu jira jechuudha. Namni sun yoo viidiyoon si bira gahee kan jedhu saate har'a kun warra rayyaan sadarkaa kana gahee jira. Guddaa kana tomi mashkuura sin jechuu barbaada. Nusimbee nu adunu beektaa nu harkaa badeera WhatsApp keessi barbaadna kootu dubbisi galata nu biraa qabdaa sin jenna. Yeroo sanitti yeroo nu barbaachisutti nu bittee surprise nu goote surprise xiqqaami xiqqaasi kuma sadde jechuun gisee sanitti waan guddaadha. Kuma sadde baasee rayyaani gaarii bittee jechuudha daawwattoota kenna. Kanaaf jecha irratti deemsa baratu bittee fi uffatas bitta kallee uffata bittee isin lachuu isin jaalan isin kabajnee isin deeggarnee garraa uummatee keessatti yoo nu argitanii viidiyoo kenna argitan kottaa gara keessatti dubbisan hin jennu. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa namni galateeffanii maqaa dhoofnetu micoota sababa rayyaaniif malee namni hedduu jirtan ka har'a deebisanii biyya keessa jirtutu jira jechuudha. Galtee namni biyya keessa jirtu namni si galateeffachuu barbaadu namni waa guddaa mistiraa walii taane walii isinii taane nu taatantu jira. Hedduu keessan hundi keessan iyyuu waa mistiraan nu taatan hedduu qabdan keessattuu hordoftoonni keenya warroonni maatii keessan dursitanii nu gara keenya dursanii meeshaa nurraa bitatan hundi keessan iyyuu jechuudha. Kabajaa fi jaalalli nuti isinii qabdu ammallee hedduu guddaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa ammallee nama umrii turuu fi nama fayyaadhaan bakka guddaa ga'u rabbi nu haa taasisu isiniin jenna isinillee nama milkaa rabbi isin haa taasisu guyyaa dhadhaa guyyaa milkii guyyaa gammachuuti jechaadha. Maali jennaani guyyaa jumaa irraa kana keessa guyyaa sa'aatii du'aayin namarraa rabbiin nurraa oolfuu jira jechuudha sa'aatii wayii. Sa'a san keessa rabbi nama walii rabbi nu haa taasisu niyyaa ijoollee kanaa hunda nama guutuu rabbi nu haa taasisu jechaadha. Umri nu dheeressee fayyaa nu kennee gammachuudhaan nama wal beekee walii beekee bakka ga'u nu taasisa. يا رب يا الله يا رب يا الله ربنا عليك توكلنا وعليك الحمنا وعليك المصير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وبارك عليه وبارك شمس بيتنا نوام حرم الامين بيت سنه يا رب العالمين
Ani kan ni jechuun barbaada daawwattoota kennaa asirratti ofii kennaa waa hedduu asumeera isinii billee jechuudha daawwattoota kennaa. Alfred Della Firingo. Warri biyya keessatti yeroo galle maal hojjennaa yaada kanarraa viidiyoo osoo nu hojjette nama jedhee gara keessatti na dubbisee jira. Isii bichaaf osoo hin taane isin hundaafuu jechuudha. Gara fuulduraa amma iddoo bal'aatti siqaa jirra inni gaafa tokko liivillee nu agarsiifnee jira jechuudha. Iddoo dalagaa kennati. Iddoo dalagaa kennati yeroo itti galutti nu bichaaf osoo hin taane isiniifillee yaada hedduu qabanii isinii dhufuudhaaf qophii qabnee jechuudha. Daawwattoota keenya dalagaa hedduu dalagaa keessatti dalagan jira jechuudha. Dalagaa sanirraa immoo isin hedduu barumsa fudhatan jiree isinii abdii qaba maaliif maashina gama dafuurraa maashinoota zayitii camaquurraa maashina bismaara tolchuurraa maashinoota hedduutu gadi keessatti hojiitti hiikaman jira jechuudha. Gara fuulduraa maashinoota saniin isinillee fayyadamtanii biyya jirtanii akkasumaa jirtanii keessatti fayyadamtan isin fayyada jedhee kayaadee jira waan ta'eef daawwattoota keenya inshaallah gara fuulduraa waa hedduu qabatee. Yoo xiqqaate egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa Ashaan kana yaada bareedaa kaasti jechuudha. Yoo xiqqaate at least gara hojmaata gara 50 ta'antu jira jechuudha. Yoo xiqqaate. Yoo xiqqaate. Hojmaata 50 kana keessaa 50 garagara. Hojmaata 50 kana keessaa ani osoo hojjedhe baadiyyaattis tahee katamastis tahee rimuut eriyaatti gal iddoo mabraatiin hin jirretti iddoo immoo tokko iddoo na fakkaatu iddoo jiraatutti ani maal yoo hojjedhe Oromiyaa tana keessatti ani maal yoo hojjedhe na baasika jedhu filannoo keessan ta'a nuti homaan sun irraa eegama waan kana hundaa isin biraan geennee kallattii isin qabsiifnee kana hojii mari'achuun irraa eegama waan ta'eef. Argachuu hin dandeenye immoo maashina achitti argamu isin immoo katamaatti qaroo jiraatan argachuu hin dandeenye immoo isin qopheessuuf qophiidhaan hin jedhan daawwattoota keenya. Fakkeenyaaf maashina tokko maashina gama dafuu jechuudha anu kan dhalatee hin argin. Kan margee jira maashina san akka qallaatti argatamuu danda'u jechuudha. Katamaa guddoo keessatti argama. Fakkeenyaaf immoo warra katamaa baadiyyaa katamaa xiqqoo jirtaniif maashinni sun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf jecha maashinoota akkasii irraa argachuu barbaadan kan hojii ittiin uummattan. Mana keessatti shunkurtiin zayitii itti maashina gurguddaa jiru keessatti qayyartanii biraa argachuu barbaadan ni argatanii jechuu barbaadeeti. Gara hojii itti illee namni seenuu barbaadu isin kakaasuu barbaadanii jechuu barbaadeeti. Ammaan isin dheeressinee jirraa jiru masaa wayifannee dhufnee haa xumurru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.